daawwattoota keenya irra waan gaarii qabannee isiniif hin dhufne innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun hayaatiin dhabnee jirra warreen dhugaafachuu jirtu warri biyya jirtanis warri as jirtan illee warri biyya hunda jirtan isiniif himuu hin dandeenye warri as jirtanis guutuu maraatanii akka dhuftan malee isiniif himuu hin dandeenye isaaniif aanaa fi aalii fi firoota isii hundaaf rabbiin jajjabina isaaniif haa kennu uummaansi warri keenya kan jijjiga jiranii akkasumaalee jiranis kan biyya jiran namni hundinuu waan itti himuu hin dandeenye viidiyoo galaksii yooni fi atmaan viidiyoo duutee kan jedhu achirra galakkite achirra duraanuu achirra arganii na gaafatanii naan jette isaanii fi Assalaamu alaikum. karaa warra akiraa deemtee jirti rabbiin hunda keessan warra akireesii taatanii fi hiriyootanii isin jaalatan rabbi isin jajjabeessu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yuutuubaroota Yamanii fakkeenya yuutuubaroota keessaa nam tokko dhabnee jirra. Rabbiin firdoos ilaalaa siif haa kennu. Jaannata rabbiin ol aantuu jaannata firdoos ilaalaa si haa uffaqu. Badiisii kulli rabbi si dhafaa dhiisu. Yoo waa badan waa totola obboleewwan keenya. Wanni rabbiin adagaa san isirra godheef zambii isii guutuu irraa dhiquuf ta'a. Beekamu hojiin rabbii kana. Guyyaa iidaa san na dabbaree kama uffadhe kana giddimaan jechuudha. Iddoo akka tasaa ta'e gaafsan liivii tiktookatuu seeneen jira jechuudha. Na dabbaree viidiyoo tokko hojjedhee yuutuub irra gadhiisu na dabbare keessa taree jechuudha. Wallaahi laazim. Lakkaa iid mubaarak jechuun kunillee hiika guddaa qaba. Gaafsan isiin dhukkubsatte gaafsa burumtaa iidaa isiin gaafsan hospitaala jirti jechuudha. Achirraa hagaadhaatti. Madaadhaan dararamaa turte har'a lubbuun isii boqate rabbiin jaannata isii dhafaa kennu hundi keenya achuma deemna garuu akkaataa itti deemnu fi yeroo deemnu hin beekne malee hundi keenya akka deemnu hin beekna hamma kanaaf hundi keenya wal hassanna hamma kanaaf argaa walii dadhabna hamma kanaaf koomentii jalallee deemnee wal arrabsina koomentii jala deemanii arrabsaa turan dhiirsa namaa hattee jedhanii turan kadhaqanii dhiirsa sanitti erguu hin dandeenye waa baay'ee jedhamaa ture. Hundaa rabbiin nuufillee isiifillee haa dhiisu garuu duunitun haqa ta'u akka duunitun jirtu dhugaa yeroo hedduu yoo argu guyyaa sanatti baay'ee jeeqamaa oola xiqqoo bubbullummoo ni daganna jechuudha dhugaa baay'ee natti dhagahame wallaahi baay'ee natti amanuu dide hunda jechuudha homaa jechuu miti. Nama riyyaa tokko gaafa lubbuun osoo jiru sirraa deemee roozaa gaafa kaamilaa gaafa roozaa geeggeessitu argitan yoo ta'e viidiyoo sana wajjin bu'e jechuun himaa qabachuu dadhabe jechuun gaafa geeggeessitee biraa deebisan jechuun roozaatu gaafa biyya galtu. Mucattiin sun har'allee bootteetu maan viidiyoo waraabdee ikabdaadha. Ka jiruun geeggeessanuu ammas ulfaataa kin hundumaa maatii ummaa isiitiif illee Hiriyoota isiitiif illee maatii isii cufaaf rabbiin sabrii haa kennu isiif jaannata haa kennu nu immoo warra jiru kana mee rabbaaf nu haa beeksisu wallaahi uummati qorra walaasanna yeroo ammaa kanatti baay'ee haasidii taane jechuu tokko kenna baay'ee walaasanna jechuudha uuma jiru bakka allaa idil homaa nama uba sin qabne fa'aa haasadda bar nama jiraachuu kee argamuu uumamuu kan kee argin fa'aayyuu ni haasanna yeroo ammaa kana jechuudha. Na rabbiin qalbii keenya goyde tana nu haa jiisu hayaatiin gaafa guyyaa ashira awaakhir kana jechuudha ashira zulijjaa kana jechuudha zulijjaa kana hayaatiin jechuu wallaahi du'aa ajaa'ibaa nuuf goote mastaawashaadha viidiyoo sanaa as viidiyoo biraa hin wajjanne siin fayyaa taate. Soomana irratti nuuf goote afaan soomatiin du'aa isan nuuf goote rabbi namoota hedduu dhiifama gaafatte ruhiin ilma namaatu hin cayyoo bahuu hedduu uf beeyti jedhan hin jiraami namni tokko yoo du'u ji'a dura ruhiin tun keessaa baati jedhan ji'a kana keessa hojiin isaa dhummatti hojii ajaa'ibsiisaa nama kana jechuu haasofni isaa haasaa addaawii garuu isin gaafas namoota akka dhiifama gaafachuuf fa'aa bilbiltee jalaa silkii kaasuu didan fa'aa maqaa isaanii yaamaa turte ammallee mootuyyuu namoota hedduu dhiifama gaafattee nullee immoo akka shamarran biyya arabaa mana arabaa keessa jirrutti wallaahi afaan soomanaatiin garaan afaan du'aa nuuf goote ofillee du'aa kadhatte wallaahi rabbiin sirraa haa qeebalu rabbiin fuula rahmataatiin isii haasimatu maleeykonni rahmaa arshii samaawatarra insha Allah fuula hayritiin isii haasimatanii gana nama lafaa dhufaa
nama ilmoo dhalee kunuunii guddisuu hawwuu ganaa nama waa meeqa hawwuu hamilee fi reenisii jidduutti citee rabbiin huural ayni jannataa si haa taasisu. Dhugaa baay'ee garaa na nyaatti wallaahi baay'ee garaa na nyaattan yuutuubaroota yemanii kunniin natti tolan dhugaa dubbatuuf hundi isaanii ni hordofa hanga tokko tokkotti yeroo naa guuttetti tuni baay'ee garaa na nyaatte jechuudha. Dhugaa yoo maaluu ta'an du'aan ol dhabuun dhugaan ulfaata. Jireenya yoo ta'e nuti warri ollaa irra hordofnu bakka mittuu nama san nu margina beeytanii kaleessa yoo obseen abbaa manaa siif walga'ii geessan wallaahi al'aazam himmaan kiigaan lakkuun gadi naqaa ture jechuu wajjin. Kabdaan ukkoo jireenya nu adda bahuun du'aan adda bahuun garuu daranuu kabbada ulfaata. Wanni godhamu hin jiru. هذا حياة الدنيا والله. جرتني سنجان سلامتني يا توني الربكتي سنبرا حاجيسو ورين سلامتم كده ناوم فيني يلا بس سنبرا حاجيسو جا ورمو نسمتا جرتن أكلتهم هذا أكسمتي خامة ديوتنا نمون دي سومن جريتشولا صومنا أيام العشر آخر العشر صومنا جرجرة أفارو بتكس خافارو متواني بينف نبيتنا فكات خاصني سو يبل أضحى تاكسيتي بلين خيا ما شاء الله ربي نروحا كيبلو ورو صومنا جرتن أكيد خاصة ولا جرتر قرو وري منا عربا خلصتي سني شمرن وري منا عربا دليدني صومنا جتن ربي سنراها كيبلو والله بالله ربي سنراها كيبلو ربي صومنا مسنا فاني كبدن خنرا صومنا سنر ربي يجت كبدني صومنا جتن خنما ربي سنراها فرجون جا من ربا سنة دكا سنجا وليكت دلقيت نجرا من نما ركيت نجرا من نما أكون مغورا نبي خير جودا duraan jechuudha amma lakkeen amma alhamdulillahi hin dalagu amma dalagaa biraatiin qaba taakkisiitii wallahi wabillahi rabbii danda'a rabbii ni harka ayyaanni arafaa kanaa ayyaanni ayyaanni soomana namni hundi soomanaa jiran kan ayyaanni hujjaatota makkaa keessa dhaabbatanii rabbii isaanii haratu jiran ayyaanni isaana jechuudha. ربين والله وبالله تكت متت إسن خايون بياباتني ربي خايات إسن خاقوتو وان إسن زالة من ربي إسن هانيه وان سنية من ربي إسن فاخنو ربين أتيك خاياتو قرو نتيخون إن منما وان تانف فرماتا يعني مالي نقرة ربين خينيا حنكم تكمي قبرتشوخ يخون يخون قبرتين تيتو ناوم ستجي ربين واميكان قرمات الورا الحمد لله رب العالمين سنجتشا قسمتين اللي صومنا جرا قالوا تدبي صومنا ما شاء الله صومنا وانت تكا أكا صومنا عرفاتي متي أكا صومنا تشوه يسو هاتي صومنا سني متي نجزاك سبحان الله أني وانتقشوني والفاتة أكسيتي أكسمتي أجري قدتي جاني والله إن شاء الله صياما مقبولا ودعاء مستجابا jechuun soomana rabbiin keessan raaqee rabbi sinaa godhu du'aa isin godhattan hadaraa du'aa isin godhattan inni maaliif baatii guyyaa hanqa kana jechuudha har'a soomanni guyyaa sadii jechuudha eega soomanaa jira jechuudha har'a guyyaa sadii insha Allah rabbiin nama nurraa qeebalee sadarkaa nuti feenu rabbiin nu kaasuu sinjaa naafillee isinifillee rabbiin haa qeebalu taakkisiitii diin tajaajiluu irraa haa araaramu garuu warra shayxaana warra dubbii nama tuttuqaa jiru nama maaliif ustee je'ee dubbiin seenaa tuttuqu haasida mana taa'uu dadhabee haasida dubbii afaan isaa walitti qabuu dadhabee rabbiin nurraa haa qabu nuti nama hin geenyu ربي لين راها قبو حاسد خينيا لكن حاسدني بريد على جنبر من حاسدك رزقك جي ربي نما حاسد قبو أن لك اسمتي نما سنيفين دابدا جي
akkasii garuu haasita keessa kutanii waan biraati. Akkasitti ilmaan Oromoo bikka jirtanitti wallaahi billaahi rabbi nurraa haa qeebalu. Arafaan rabbi nu haa ga'u. Guyyaan hanqanni kun guyyaa kurnan kun yookaan ammoo guyyaa sadiimi guyyaa torbaatu nu hafe jechuudha. Guyyaa baatiin yaani guyyaa kurnan kun jechuudha. Haadhotii ajrii, haadhotii khayrii hundatu walitti qabame jechuudha. Hundatu walitti qabame guyyaa hanqa kana akkasitti waadila kana walitti qabame haadhotii du'aayii, haadhotii khayrii, haadhotii ايش من كان وان مفرق هاتاتو استغفارا قرآن قرأوا دعاء قرأتو صومنا كسمتي وانو هنداو أجري اللي نما رحيمة خي متفتشو خانو هنداتو أسختي ويا هنگا خانا خاتت كركني أكسي عما سنتي هنديرسو إن شاء الله.